Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota amantaa musliimaa akkasumas kan amantaa biraa hasham harkafuun isin jecha har'a waan ajaa'ibaati isin garsiisa akkaataa yuutuuba mataa keenya banannee ittiin maallaqa irraa argachuu dandeenyu isin barsiisa. Namuu dandeettii rabbiin ke subhaanahu wa ta'ala nuuf kennite mataa keenya waan ajaa'ibaa qabna. Inshaallah hanqa dhuma viidiyoo kanaatti liikitti ilaalaa akka silaa godhuun barbaachisu sabskraayibarii raaddeessaa laayikii hirraamataa facaasan isin hin jedha. Inshaallah kiroomi tana gartaniimi tana filatta. Account create account jechi jau khawna barreesta eeganii fi create account yettee barreeste account haariya banuu jechuudha. Hiikkaansaa account haariya banachuu jechuudha. Eeganii fi kan yettee barreeste jalqaba rasiiruu fi kana osoo niif hin taane haati filachuu qabdu barreeffama jalaa kana jechuudha. Barreeffama jala rasiiruu fi kana filachuu qabda. Google account jala kanatti create google.com ja kana filachuu qabda. Amma barreeffama jalaa kanarratti agartuu inu akkatti irra gattuu ine booda create a Google account. You'll help manage this account yettee kanatti fiddi. Kana keessa jala kanatti no thanks yes continue yetti. Atimma no thanks kana dhiibteetuma yes continue bakkeettu tana yes continue bakkeettu tana harkaan akkatti irra gattuu ita. Eeganii fesirra gattuu ite booda jala kana kan gubbaa jiru kun email khiyya kan itti fayyadamaa jiru. Manage your account ja manage your Google account jetti ati kana dhiiftee add account device khajoo kana irratti harkaan gattuu itakatti ni ida obsaan ida hanqanii fi isin barbaadisi video jechuudha. Duba kanarraa yoonii fi emailii qabaate gubbaa kanatti itti guuttattee bira dabarte jechuudha. Duba amma kana keessaa kan naabeeti filachuuf qabnu forget emailii filachuu hin qabnu. Create account kan jiru kan harkaan irra gattuu ine filachuu qabna. Eeganii fi create account harkaan irra gattuu ine booda for my personal ja for work or my business ja lamaan kana keessaa kanatti filachuu qabdu. Personally kan jiru kana filachuu qabdu. Business kan jiru kuni kan nama dhuunfaa osoo niif hin taane kan dhaabbataati kun. Business kan jiru kuni kan nama dhuunfaa osoo niif hin taane kan dhaabbataaf banamu jechuudha. Amma for my personal kan jiru kana irraa gataatu inu. Eeganii fi katti irra gattuu ine booda maqaa keenya katti irra guutanna maqaa keenya irra guunna. Lammaffaa irratti maqaa abbaa keenya irra guunna. Eeganii fi irra guunnee dabarfannee booda guyyaa dhaloota keetii filadhu siin jedha. Akkasumas baatii keessa dhalattee itti guutu siin jedha. Baranii fi keessa dhalattee itti guutu siin jedhamas. Ammas gender bakka yoo tanatti ati dubartiidha moo ati dhiira moo ni beektanii kunsa lama dhiqdhiq. Keessa ati kamii si gaafata. Dhiira waan hin ta'eef meel bakka yoo tanaan harkaa irra kanatti irra gattu qodda. Asumas guyyaa dhaloota kiyyaa fakkeenyaaf guyyaa 12 haa jiru as keessaa kanuma natti tole tokko janawaarii kan jiru kana kanuma taatu qoddu. Akka Awurooppaatti itti guutuu akka Itoophiyaa osoo niif hin taane akka Awurooppaatti itti guutuu qabda. Akkana nan dabarsamma as keessaa akkanaan jedha badruu kana keessaa ati kan filachuu qabdu. Email an si kaya kana keessa kamtu dassi ja kamtu siftaha jenna kaya mo khabira guutachuu barbaadda create your own Gmail address mo kan birachuu filachuu barbaadda mo lamaan an keessa si kaya kana keessa filachuu barbaadda je kana kaya fakkeenyaaf amma am khabubbaa kunnaan taani maqaa abbaa kiyyaa maqaa baabaa kiyyaa dura buuse waan ta'eef kan lammaffaa kanaan filadha. Kana maqaa lammaffaa kana 0 naatti dee waan ta'eef kanaan filadha jechuudha. Okay, kuno right irra doodeen jira. Amma passwordii te itti guuttadu nan je passwordii te itti guuttadu nan je. Akkuma gartan passwordii ti itti guuttadde beekaatiin isin dhoyse passwordii ti tan dhuunfaa kiyyaa itti guuttadde yoggaanii fi passwordii itti guuttatan lakkoofsa takka qubee wal keessa makuu qabdanii akkasumas mal qubee wannilee hashtagii adda addaa keessa makuu qabdan. Insha amma
inshallah hin fudhata next injaan jala kanatti lakkoofsa kan bilbilaa itti guutan jala egaa kuno akkuma gartan lakkoofsa kan bilbilaa itti guutadheetiin jira next injaan amma jala kanatti next injaan okay privacy and terms akanati to create a Google account you'll need to agree to the terms of service below akananja yoni fi barreeffama si gadi jiru kana qida sirrii ta'een dubbisi yoni fi sirrii dhaabbata kana Google account kana walii galtani jala kanatti mallattoo bakka below jettu takka bakka kalara below gichirra gattu qinanja okay wayyooni fi yerootti qabaatan hin dubbiftanii an dubbisee waan hin duraan jiruu fi amma isin agarsiisuuf akkaataa itti YouTube sirrii qida sirrii itti banatan isin barsiisuuf inshallah an seera isaa kan duraaniin beeka amma jalaan takkumaan isin je'ee I agree kan jedhu kana jira I agree kan jedhu kana harkaa irra gattu hina obsaan eegganna hammanii fi nuuf fidutti kuno YouTube qida sirrii ta'e kan maallaqa irraa harkachuu dandeenyu qida sirriitiin banannee jirra kuno ayyan kuno akkuma ni beektan YouTube sirrii YouTube seera qabeessa banannee biiftuu miidiyaa jechuun kun YouTube qiyyaa asumaan dhagaatii jira qofaati akkatti kuno laal kana dhagaatii akkatti raadimeessa akkatti raaddeessa laal kuno la gartaniime akkatti raaddeessa YouTube qida sirrii bananne itti fayyadama paati lamaffaa akkaataa thumbnailii baanarii karaa boodaa kanatti fayyadaman akkaataa logo itti hojjetan akkaataa maqaa irra barreeffatan walitti deebina assalamu alaikum khayri keessan jiraadha